Akkam jirtu barattoota? Nagaa keessanii? Barnoota keenya kan yeroo darbee paartii tokkoffaa keessatti lakkoofsota hundaa abbaa dijiitii 2 fi 1 hambifannaan malee ida'uu isa jedhu laallee isa keessattis lakkoofsota abbaa dijiitii 2 fi 1 mana isaanii eeguudhaan wal jalatti barreessinee akkamitti irraan gadee hambifannaan malee ida'uu akka dandeenyu laallee paartii kana keessatti yookiin immoo qabiyyee guyyaa har'aatiin immoo lakkoofsa hundaa abbaa dijiitii 2 fi 1 kanneen hambifannaa qaban akkamitti ida'uu isa dandeenya isa jedhu fakkeenya wajjin laallaa. Mee fakkeenya fi 57 irratti mee 8 yoo idaanu ida'aan isaa meeqaa fi akkamitti akka ida'uu dandeenyu haa laallu. 7 irratti 8 yoo idaanu 15 ta'a. 5 barreeffanneet tokko qabnaa. Tokkoo sana mana itti aanu lakkoofsa itti aanu gubbarra kaawannaa yoo keenyu 1 fi 5 immoo akkuma walirratti barraa'een walitti gadi daanaa 6 ta'a. Deebiin isaa 65 dhufaa jechuudha. Mee amma immoo fakkeenya biraa fudhannee haa laallu. 74 irratti yoo 7 idaane meeqa ta'a? 4 fi 7 akkuma wal jalatti barraa'e kanaan yoo walitti gadi idaanu 11 ta'a. Tokko barreessinee tokko qabnaa. Tokkoo qabnu sana immootu 7 yookiin mana itti aanu gubbaa keenyaa yoo walitti gadi idaanu 8 ta'a. Deebiin isaa 81 dhufaa jechuudha. Fakkeenya biraa yoo fudhannee ilaallu 86 irratti yoo 9 idaane deebii isaa argachuudhaaf 6 fi 9 yoo walitti idaane 15 ta'a. 5 barreessinee tokko qabnaa. Tokkoo qabnu immoo mana itti aanu gubbarra kaawannaa. Haala kanaan erga keenyee booddee 1 fi 8 yoo walitti idaanu 9 ta'a. Deebiin isaa 95 ta'a. Fakkeenya biraa 78 irratti yoo 7 idaanu deebii isaa argachuudhaaf 8 fi 7 yoo walitti idaanu 15. 5 barreessinee tokko qabnaa. Tokkoo sana mana itti aanu gubbaa yookiin lakkoofsa itti aanu gubbaa keenyaa 1 fi 7 yoo walitti idaanu 8. Deebiin isaa 85 ta'a. Fakkeenya biraa mee 98 irratti yoo 6 idaanu deebii meeqa argannaa? 8 fi 6 yoo walitti idaanu 14. 4 barreessinee tokko qabnaa. Tokko lakkoofsa itti aanu gubbaa keenyaa 1 fi 9 yoo walitti idaanu 10 ta'a. 10 sana akkasumatti barreeffannaa. Kanaaf deebiin isaa dhumarratti 104 ta'a jechuudha. Fakkeenyi biraa mee 65 irratti yoo 5 idaane meeqa dhufaadha? 5 fi 5 yoo walitti idaane 10. 0 barreessinee tokko qabnaa. Tokkoo sana lakkoofsa itti aanurra yoo keenyu walitti idaanaa keenyee sana booddee 1 fi 6 yoo walitti idaanu 7 ta'a. Kanaaf deebiin isaa 70 ta'a jechuudha.
Egaa barattoota qabiyyeen keenya guyyaa har'aa lakkoofsota hundaa abbaa dijiitii 2 fi 1 hambifannaan akkamitti akka walitti ida'uu dandeenyu ilaallee qabiyyee itti aanu yookiin immoo paartii sadaffaa keessatti immoo lakkoofsota abbaa dijiitii 2 qaban jechuunis abbaa dijiitii 2 fi 2 hambifannaan malee kanneen hambifannaa hin qabne akkamitti akka walitti ida'uu dandeenyu ni ilaallaa yookaan immoo achi keessaa ni kanaaf fakkeenya sanniin qabiyyee paartii sadaffaa keessaa ni argattu. Galatooma.